mucaa kana ani manallee itti banadhee mucaa leeyman jedhamu tokko biyya Awurooppaa jiraatan fakkaate as I think yeroo hunda nama 6 nama 2 nama 12 namoota akkanaa kana namni isa jala taa'eetiin isa hordofu leeyman san jechuudha. So ila kenoo dhufe akka jaarraa ta'ee baga rabbi isa fide abboo umriin jedhee maal wareeta galatti of qabdu eeshi mucaan kun wallaahi yoo ila asli fitti dhuguma akka Oromoo namni nama bira dhaabbata yoo ta'e ilmi Oromoo guutuu kan akka ilma namaatti dubbatu mucaa kana bira dhaabata. Sababni isaas mucaan kun oksijiiniidhaan jiraata, gulukoosiidhaan jiraata, hin nyaatu, afaan waa nyaatu hin danda'u, dubbachuu hin danda'u. Waggaa tokko jala mana yaalaa fujeeraa kanatu yaalaa jira. Mucaan kun tiriitimantii waggaa dheeraa waan barbaaduuf biyya isaatti galee hospitaala biyyatti yaalamuu danda'ama jedhamee gara imbaasiitiidhaan hospitaalli agrii godhee jira nan fakkaate hospitaalli biyya kanaatii fi hospitaalli Itoophiyaa argamee jira. Iimeel olii godhanii jiranii gara biyyatti galee yaalamuu parsantii 80 jiraachuu danda'a. Parsantii 20 du'uu danda'a. Kana jechuun oksijiinii sun irraa fudhame taanaan mucaan jiraachuu hin danda'u. Carraa kanaan hospitaala biyya kanaa galateeffachuu barbaada. Itti aansuudhaan ilmaan Oromoo fakkeenyaaf akka leeyman kana waggaa tokkoof jechuun namni sagalee namaan ta'uu hin danda'u. Atis baga rabbi si fide baga dhageettee namni si dhageessise sun wallahi bara baraan yaadatamuu qaba. Nama galataati jechuu barbaada. Atis kana dhageettee peeyimantii tokko malee ani asliin hin dhageenye malee osoo dhaga'een dhufa jedhee dubbachaa ture. Wallahi dhageettee baguma dhuftee baga rabbillee si fide mucaan kun du'aa fi jidduu jiru baga dhageettee kunoo sillee rabbitti kennine simmoo ofitti kennine rabbi dhageettii si kenne nullee waliin taanee sagalee haa taanuu fi dhaamsa kootii xumureera. amma akkasii miti mucaan kun Dubaayitti rakkate Dubaayitti gubate mana yaalaa san jira achi keessa amma tokkummaan keessan kama sargiitiif eebbaa qofa koominiitiin hin jiru garee wayii jiru afooshan hin jiru waan kana nu gargaaruu hin dandeettani Dubaay biyya bizinesaa biyya dalagaa gaarii amma biyya baqaa keessaa Dubaayitti achiin gargaara namni illee naman amanu beekta kana kanaan dura keessa yeroo baay'ee ammaani. Moonni biyya gurguddaa rakkatan natti hin tolu natti ulfaata nama san gargaara jechuun si galame waan san akkamiin laata. Oromoon biyya san keessa jiru koominiitii Oromoon qabu nama gargaaruu hin danda'u waan ati jetteef rakkoolee salphaa tikkeetti irraa muranii biyya galchuu akkasuma mana yaalatti yaaluu waan akkasii Oromoon biyya kana keessa jiru gochuu irratti shoora olaanaa taphata. Atillee kana ni beekta. Eenyullee ni beeka fageenyarraa. Haa ta'uutii garuu rakkoo mucaa kanaa jiraattota biyya kana keessa jiraatanii oli malee waan jiraattonni biyya kana keessa jiran furanii miti. As imbaasii yookaan qoonsilaan biyya kanaa quba qaba mucaa kanaa akka gara biyyaa galuuf irratti hojjetaa jira. Biyya yoo gale immoo tiriitimantii cimaa barbaachisa. Doktorri irraa fagaachuu hin danda'u. Oksijiiniin irraa buqqa'uu hin danda'u. Miinimam waggaa tokkoof yaala isa barbaachisa. Mi'ootti irra jira. Sagaleen keen dhagahamu asli. Asli sagaleen keen jiru. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور الدين. وعليكم السلام. تعرّا كان ميجر جنرال تيك توك تدبت. ما شاء الله جنرال تيك توك بر إما والبينا والتدين نكمل ماله. نيا سادة بوجا. مال بكان ميوتي كبته في مال أكاد نيتور. براكة يا سادة بو. Dhageeffadhu Leeman waan kana dhugaa baaftee dubbachuun keellee har'aa furmaata illee ka argatu har'a. Carraa kanaan
namoonni gadi hin bayinaa jalaan bayinaa dhageeffadhaa miyuutiin qabatinaati miyuutii ka qabate asliidha wallaahi mucaan kun oksijiniin irraa buqqa'ee taanaan gulukoosiin irraa buqqa'ee taanaan jiraachuu hin danda'u caarraan mucaan kun qabu tiriitimantii waggaa tokko miinimam baakteeriyaa fi akkasuma infekshiniin qaama isaa keessa jiru yaala yeroo dheeraa gaafata waan ta'eef kanaaf asililleen as nu bira jira hin bayina irratti dubbannaa mucaan mee yoo natti tole suuraa isaa fiduu danda'a asililleen asuma na argu ijoollee naannoo haliilatti jechuudha dhalootni isaa yoo kanaaf mucaan kun erga gaasni kun itti dho'ee waggaa tokko jala ga'ee jira ji'a torbaaf asumarraa addatti iyyaa ture yeroo hedduu keessallee si barreessee namni birallee si dubbisee si argachuu hin dandeenye obboleettiin mucaa kanaa guyyarraa boottii obboleessi akkasii haada iji baduu kaate haliilarraa kaatee lafa sanni beeytaa ilaa adaamaa dhuftee bilbila namaatti fayyadamtee bootti haati haga ammaatti kanaaf wanni takka furmaanni asii imbaasii Dubaayitti bilbilee imbaasii Dubaay Abdallaan dubbisee Baabaa Nuraddiin kanas dubbifnee mucaan immoo Kafiilaa Sa'id jedhama bilbilallee keessan si ergaa suuraa si ergee ture nama reef si dubbise saniin suuraa ergee ture kanaaf inni illee si bira gaa bilbilli isallee jira jara lachuu dubbisee Sa'id illee kadhadhee dubbisee guyyaa tokko Nuraddiin wajjin dhufanii dhaqanii laalanii sanbooda namni as gara galeen jiru jechuudha. Mucaan kun ji'a torbaaf akka ati argitu kanatti jira. Haati achi iji baddee jirti. Kanaafuu akkuma ilmaan Oromoottu ilmaan haadha tanaa irraa haynu. Akka Oromummaatti illee haqa nu qaba. Akka Arsoomatitti illee haqa nu qaba. Kanaaf mucaan kun rakkoo akkanaatirra jira. Yeroo hedduu sitti bilbilee sitti barreessee nama biraatti illee si bilbilee si argachuu hin dandeenye. Akkasii aslattiin kenna gara toomii ulfaadhu waan dandeettuun piliis nu bira dhaabbadhu. Nu gargaaru. Kanumaan jechuu barbaada asli. Mucaan amma mana yaalaa jira. Mucaan amma mana yaalaa jira akkuma ati argitu kanatti jira obboleessa tokko bira jira laayifii illee barbaachifnaan mucaan bira dhaqee laayifii agarsiisuu dandeenya. Ani immoo ani Hoolaandi jiraadhaa nama deemee dhaquu danda'uu miti. Agartee rakkoo cimatu jira jechuudha. Amma maal gaafatanii gargaarsi isaa? Gargaarsi isaa amma imeelii warri hospitaalli biyya keessatiif ka Dubaay. Hospitaalli Dubaay akka galuu jedhee murteessee jira. Mucaan kuni galuuf akkamitti akka galu namatuyyuu xayyaara keessatti akkanumatti fuudhee akkuma jiru kanatti doktoratu deemanii waan achitti eessatti gala akkamitti gala maal itti galaa sanillee hundi keenya yuuqoo qabna Itoophiyaa waan isin keessa jirtu. Sagaleen kee cufaa. Asli sagaleen kee cufaa. Dhiifama nama na dawwale. Ayyee. Kanaafi hin beeytaa jechuudha waan biyya keessa jirullee mucaan kun maalitti gala haati hoota akkamii osoo ija keetii nu argite akka isiin itti boottu iji baddee jirte dhugumatti. Sigalee kanaaf Ama baraati booyuu miti. Ati nama iddoo booti. Haadhame waa'ee boo'ichaati.